Godina Gujii Lixaatti hojii baruu fi barsiisuu bara 2013 milkeessuu fi hojiin hojjetamaa jiraachuu himame. Hanga ammaattis dhaabbileen garaagaraa irraa kitaabni barnootaa 26,200 deeggarsaan walitti qabamu waajjirri barnootaa godina Gujii Lixaa beekseera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Gujii Lixaa irraa nu qaqqabeef Ababaayyoo Kafaniitu qindeesse. Godina Gujii Lixaatti hojii baruuf barsiisuu bara 2013 milkeessuuf haldureewwan barbaachisan xumuramuun himameera. Yuunivarsiitiin Bulee Horaas dareewwan barnootaa dabalataa 32 ijaarsuun waajjira barnootaa magaalaa Bulee Horaatiif kennuu itti gaafatamaan waajjira barnootaa magaalichaa obbo Daani'eel Barraaqoo himaniiru. Yuunivarsiitii Bulee Horaa waliin dhiyeennaan hojjechuudhaan hanqina daree dabalataa nuqunnamaa ture yeroo yeroon isaan beeksisuudhaan amananii nurraa fudhatanii daree 32 ulaagaan isaa ka guutame mana kitaabaa 8 kaf keessaa qabu kutaa laaboraatoorii 8 kaf keessaa qabu daree barnootitti baratamu 16 kaf keessaa qabu isaantti dhiyaannee hawaasa kennaaf akka isaan jaaranu nu taasisanii jiranii. Barsiisonnis gama isaaniitiin barattoonni dagannaa keessaa akka hin seenneef yeroo yeroon odeeffannoo barnootaa akka argatan haala mijeessaa turuu himaniiru. Dhiboo COVID wal qabateetiin of eeggannoo gochaa seenanii akka dubbisan haala nuti taasisaa tureetu jira. Gama biraatiin immoo ammaan tana iddoo riidingi paarkii qopheessinee fi kaaneetiin ijoolleen haala kanaan naannoo riidingi paarkii san irratti sirriitti qophii gahaa akka gootu dubbisaa akka jiran nuti kan jiru. Barattoonnis yeroo isaanitti fayyadamuun barnoota isaanii qayyabachaa akka jiranii fi barnoota bara 2013f qophaa'aa jiraachuu himaniiru. Paarkii nu qophaa'e kana jalatti dubbisaa turre ammallee maatii birattis yeroo tokko dubbinya amma haaluma kanaan ammallee qophaa'aa jirra jechuudha. 2013 eegaluuf barumsa keenya guutumaan guutuutti qophiirra jira. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa godina Gujii Lixaa obbo Gammadee Roobaa godinichatti hojiiwwan baruuf barsiisuu bara 2013 milkeessuuf hojjetaman keessaa dareewwan dabalataa 100 fi 11,000 ijaaramuu dubbataniiru. Dabalataanis gumaachi kitaabilee barnootaa fi meeshaaleen garaagaraa barattootaaf barbaachisan qophaa'aa akka jiranis himaniiru. Daree barnootaa 1,111 ijaarreerra jechaadha. Kanarraa ka'uudhaan dareen barnootaa qofiin gahu kitaaba barattootaa wabii walitti qabu wal qabate waliigala kitaaba 26,200 akka walitti qabamu ta'eera jechaadha. Hojiiwwan keessattuu daree dabalataatiin wal qabate ijaaramaa ture keessatti yoo humna namaatiif meeshaaf qarshii dheedhii yoo tilmaamamu qarshii miliyoona 38.